Hai kabajamtoota dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii kootii hordoftoota koo akkam jirtan akkuma keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo haa ta'u dhugaatii haala salphaadhaan mana keessatti akkamitti akka qopheeffannu isinitti agarsiisa har'a like share comment gochuu anirraa faatinaadha hamma suuqii deemnee binnu sanii manuma keenya keessatti wantoota nu barbaachisan dhugaatii wantoota ta'an qopheeffachuu ni dandeenya jechuudha har'a daakuu asiiriidhaaf yookiin wanta dhugaatiidhaaf ta'u bitachuu yookiin qopheeffachuu qabna. Hin agartamitti inni kun baay'ee guddaa jechuudha baay'ee guddaa yeroo baay'eedhaaf namaa ta'a. Amma namoonni tokko anaanuu qabee jechuudha yeroo baay'ee alaa hin binna. Isheen tuni birrii meeqa akka taate inni beektanii jechuudha. 3.0 leetirii takkaan guutu leetirii walakkaadha jechuudha baay'ee xiqqoodha birrii hangamii akka taates hundi keenyaan nu beekna warri binnee wantoota dhugaatii alaa fayyadamnu jechuudha. Maarree har'a dhugaatii haala salphaadhaan mana keenya keessatti akkamitti akka qopheeffannuun isinitti agarsiisa. Waan na barbaachisu hundaa qopheeffadhee jira. Bishaanillee qopheeffadhee jira. Liitirii meeqa akkan hojjedhus qopheeffadhee jira. Na waliin turaa like share comment gochuu hin dagatinaadha na jajjabeessadha isiniin jedha. Warri haaraa dhuftanii seenaa isiniin jedha like comment gochuu hin irraanfatinaadha. Duraan dursinee bishaan kubbayaa keessatti inni buufannaa jechuudha. Garuu leetirii hangamii akka hojjettu joogii akkanaa kana bitannee leetirii meeqa akka hojjennu ilaaluun dirqama keenya. Fakkeenyaaf liitirii 2 hin hojjenna hojjen liitirii 1 hin hojjenna hojjenne inni kun maankaan meeqa yookiin daakuun asiirii kun maankaan meeqa akka nu barbaachisu asirra taa'ee jira jechuudha. Maankaa 8tu nu barbaachisa barreeffamee jira jechuudha. Isinitti mul'ata miti barreeffamee jira jechuudha maankaa 8 kan barbaachisu iddoo kanarraan ni jira jechuudha. Liitirii 1 hojjechuuf enna anama liitirii 1 hojjedha haa jennu bishaan xiqqoo asitti qicadhee jira akka bulbulamuuf jechuudha. Erga bulbulameen booda as keessatti naqadha jechuudha. Waan hundaafuu na hordofaa isiniin jedha. Maankaa isa guddaa kana 8 takka 2 3 ani yeroo duraatti dhugaa maalasee ndee kun tan hin barreechuudha ergan bareen booda ne dura oomoo kinoo gaxarii keenyatti bishaaniin kafana miiccan isa se'e innaa na waliin tura 4 5 6 7 8 nu guutee jira jechuudha. Maankaa isa kana maankaa 8 ta'uu qaba. Inni dubbisni isaa irra ni jira hangam akka hojjettu liitirii hangamiitis akka hojjettu dursitee kana bulbuluu qabda jechuudha. Maaliif joogii keessatti hoona itti dafee hin bulbulu dafee hin maama'u yookiin dhugaatiidhaaf siif hin ta'u bishaan jechaa kophaatti bulbuluu si barbaachisaa jechuudha. Agartanii bulbulamee jira. Ittaassinee bishaanicha leetirii 1 hojjedha isinii jira. Leetirii 1 immoo isa kanatti naqadha jechuudha. Ittaassee asitti kan bulbulame kanaan itti naqa. Garuu bishaan xiqqoo keessatti dhiisuun barbaada. Isa kana keessatti. Maaliif kubbayaa hudduu jalatti yookiin gara gadanooti xiqqoo hin hafa waan ta'eef
marree wantoota dhugaatii mana keenya keessattuu qopheeffachuu hin dandeenya. Innaa hojjetamee umee jira. Inni kun leetira tokko qofa kan hojjete leetira tokko qofa. Isa kana ummatee jira. Firiijii keessa goone yookiin firiijii keessa goone tallee gara olaanoo doon taane gara gadaanu firiijii keessa goone dhuguu ni dandeenya jechuudha. Kunoo marree nyaata dhugaatii nyaatan booda yookiin nyaatan duraa dhuguu hin dandeessani. Innaa asiiriin kana fakkaataa isa akkanaa kana bitattanii innaadhaan jira. Ani kanan hojjedhe asiir leemuunidha. Innaa itti fayyadamaadhaan asiirii burtukaanaa jechuudha. Innaa itti fayyadamaa kan akkanaa kana hoo bitattan yeroo baay'eedhaaf sinii ta'uu danda'a. Itti fayyadamaadha. Innaa like share comment gochuu hin irraanfatinaadha. Dhaggeeffachuu keessaniif guddaa galatoomaa. Kana fakkaataa ayinataa barbaadden daakuu asii intiniidhaaf ta'u dhugaatiidhaaf ta'u bitachuu dandeessa. Maaliif inni kun baay'eedha yeroo baay'eedhaaf sii ta'a jechuudha. Amma liitirii tana takka hamma birrii 15 birrii 20 baaftee suuqii deemtee bittu isa kana mana keessatti yoo bitatte yeroo baay'eedhaaf sii ta'a. Xaamillee qaba baay'eedha kan mi'aawoo. Innaa itti fayyadamaadha. Itoophiyaas ni jira, biyya biraas ni jira, bakka hin jirre hin jiru jechuudha suuqii keessatti. Innaa yeroo baay'eedhaaf kasii ta'u asiirii daakuu ayinataa barbaadde asiirii kasii ta'u ayinataa barbaadde bitachuu dandeessa. Naanadhaan jira firaafireewwan barbaadde jechuun kan ati jaalattu jechuudha. Biqiloota ati jaalattu keessa kan asiirii yookiin dhugaatiidhaaf kan jaalattu jechuudha. Hamma suuqii gurguddaa deemtee hamma yookaan suuqii deemtee yookiin kaafee deemtee birrii kee guddaa baaftee itti dhugdu manuma kee keessatti isa kan bitatte yeroo baay'eedhaaf kasii ta'uu kanumarratti xumuramaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Share like comment gochuu hin irraanfatinaa. Bye bye.